Egaa harka fuunee akkam jirtu kabajamuuf jaallatamoo hordoftoota sagantaalee TV mo'aa. Kun qophii dorgaa dorgii mo'aati. Qophiin dorgaa dorgii mo'aa roobii galgala yeroo hundumaa sa'aatii 2 kaasee kan isiniif dhiyaatu yoo ta'u, maarree har'as egaa qophiin dorgaa dorgii mo'aa keessummaa haaraadhaaf gaaffii haaraadhaan isiniif dhiyaatee jira. Gamanumaan baga nagaadhaan dhuftanii. Egaa gamanumaan keessummaa keenya waliin wal baraa isiniin jenna. Hayee asiin jalqabaa mee daawwattoota TV mo'aa waliin wal baraa. Maqaan koo Fiqaaduu Caannaloon jedhama. Tajaajilli koo paastariidha. An kanan dhufe magaalaa Sabbataa irraati. Qophii dorgaan dorgee irratti carraanaaf kennameef guddaan galateeffadha. Baga nagaadhaan dhuftan gamanumaan isinis illee. Maqaan koo Lubashuu Mataa Dabaloon jedhama. Kanan dhufe Finfinnee naannoo Gaarmentii waldaa Makkaan Yesuus Labuurraati. Baga nagaadhaan dhuftanii gamanumaan mee. Maqaan koo Lubaa Baayisaa Raggaasaan jedhama. Kanan dhufe waldaa Makkaan Yesuus wiirtuu Sabbataa irraayi. Sagantaa dorgaa dorgeetti naaf feeruu keessaniif guddaa galatooma. Maqaan kiyya Damboobii Waaqoo jedhama. Kan irraa dhufe Adaamaa dhalootaan Gujii. Hojiin kiyya barataa tokkummaa waldaa Kiristaanaa Makkaan Yesuus Duwwaa 9 keessatti argamu achi keessa geggeessa. Egaa baga nagaadhaan dhuftanii jecha dorgaa dorgiin mo'aa akkuma beekamu egaa guyyaa har'aas kutaa macaafa qulqulluu kan nuuf kenname akka irratti waliin haasofnuuf kan nuuf kenname Yohaannis Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 12 irra isa jirudha. Innis akkas jedha. Hamma isa simataniif immoo ijoollee Waaqayyoo akka ta'aniif aboo isaaniif kenne. Isaanis warra maqaa isaatti amananidha jedha. Gamanumaan mee soortuu Fiqaaduurraan jalqabaa. Sagalee kana akkamittiin nuuf ibsitu? Okay. Tole Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 12 irratti warra isa simatan hundumaaf isattis warra amananiif ijoollee Waaqayyoo akka isaan ta'aniif aboo isaaniif kenne jechi jedhu. Warra isa simataniif yeroo jedhu Gooftaan Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa yeroo dhufe kan isaan simanne jiru turani. Inni ifa ta'ee jireenya kennuudhaaf dhala namaatiif gara biyya lafaa dhufe. Yeroo dhufu warra gidduudhaa dhalate warra isaanirraa dhalate irraa jalqabee nama lafarra jiru hundumaaf jireenya ta'uudhaaf dhufe Kiristoosii garuu isaan isa hin simanne waan ta'eef warra isa simatan hundumaaf maqaa isaattis warra amananii fi isaan ijoollee Waaqayyoof akka ta'aniif aboo isaaniif kenne yeroo jedhu mirga mucaa Waaqayyoo ta'uudhaa argatanii jechuudha. Hayee galatooma gamanumaan Lubashuu Mataa isin bukkee dhufeen jira. Isinis illee mee kanarratti waliin haasofna. Baay'ee gaariidha. Wangeelli Yohaannis boqonnaan 1 lakkoofsa 12 kuni kana ibsuudhaaf boqonnaadhuma kana keessa lakkoofsa 11ffaa ilaaluun jaalladha. Kanaaf kan ibsa ta'u. Innis immoo gara biyya dhuunfaa isaa dhufee namoonni garuu isa hin simne hamma isa simaniif immoo ijoollee Waaqayyoo akka ta'aniif aboo isaaniif laateedha. Aboon kun harkaa fuudhamee ture dhabanii turanii maaliif dhabanii turan isa jedhu kufaatii isaaniiti kufaatii dhala namaa gara seera uumamaatti yoon isin deebise boqonnaa 1 lakkoofsa 26 irraa aboo hundumaa isaaniif kenne bineensorratti biqilaa irratti aboo laatee fi kun hundinuu aboon kun boqonnaa uumama boqonnaa 3 lakkoofsa 15 irratti isa duraa bade sanatu aboo mucummaatu deebi'ee fi aboo mucummaa kana kan deebiseef immoo Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka uumama boqonnaa 3 lakkoofsa 15 irratti siif dubartittii gidduutti diinummaa nan uumaa isa jedhe sanaa inni immoo mataa kee hin buruqsa isa jedhe sanaa aboo sanatu isaaniif deebi'ee jedha aboo mucummaa. Hayee galatooma. Gamanumaan mee as dhufeen jira isinis illee kutaa kan irratti ibsanuuf kenna. Galatooma Wangeelli Yohaannis boqonnaan 1 guutummaan isaa boqonnaa 1 irraa kaasee jalqabatti waa'ee sagalee dubbataa sagalichi jalqaba waan hunda ture sagalichi Waaqayyo bira ture sagalichi ofiisaa Waaqa ture kan jedhu hojii Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ilmaan namootaa fayyisuudhaaf foon uffatee gara biyya lafaa dhufedha. Gooftaan Yesuus foon uffatee gara biyya lafaa dhufu malee namoonni hundumtuu isa simanne. Namoonni hundumtuu isa simanne yeroo jennu maal jechuudha? Gara warra dhuunfaa isaa dhufe namoonni firri isaa yookaan dhuunfaa isaa warri ta'an immoo isa simanne. Hamma isa simataniif garuu ijoollee Waaqayyoo akka ta'aniif aboo isaaniif kenne. Aboo mucummaa abbaa jennee akka isa kadhannu
gara isaatti akka dhiyaannu karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos aboo mucummaa nuti arganne sana kan mirkaneessudha jechuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa isaa 1 fi foora lakkoofsa 12 kanarratti haga isa fudhatanii fi ijoollee Waaqayyoo akka jedhamanuu fi jedhamanii akka yaamamanuu fi aangoon isaaniif kennameera jedha. Guutummaan boqonnaa kana jalqaba jecha ture, jechi sunilleen Waaqa bira ture, jechummaan sunu mataa isaatu Waaqa jedha. Gara lakkoofsa 12 kanarratti warra isa simataniif yookiin warra isa fudhataniif aboon ijoollee yookiin aangoon ijoollee waaqummaa ijoollee Waaqaa jedhamanu kennamee jiraaf jedha. Asirratti akka hubadhutti Yesuus Kiristoos fayyisaa biyya lafaati, ifa nama hundaati. Gara biyya lafaa kan inni dhufee fi isa jalqaba nuuf kenname isa nu jalaa bade sanii seera uumamaa boqonnaa isaa 1 lakkoofsa 26 gadi ka'ee haga boqonnaa lakkoofsa gara 3 kanallee arganna waan ta'eef aangoon nuuf kenname suni inni nu harkaa bade sun karaa isaatiin deebi'ee kanuu kenname. Aangoo nuu kenname kanal fudhannee lammaffaa isallee simatiisa yookiin gooftaa keenya Yesuus Kiristoos illee fudhatiisa waan jedhu ibsa. Asumarratti aamsee warra Yesuus Kiristoos fudhatanii fi warra Yesuus Kiristoos hin fudhatin waan jedhutti garaagarummaa lamaan kanatti walakkaa kana jira. Warri Yesuus Kiristoos fudhatanii ijoollee Waaqayyoo jedhamanii akka yaamamanuu fi aangoon kennamee jiraa fi maqaan ijoollee Waaqaa jedhamanii yaamamiisaalleen kennamee jiraaf. Warri Yesuus Kiristoos fayyisaa ta'uusaa hin fudhatiniif warri Yesuus Kiristoos fayyisaa jireenya isaanii akka inni ta'e hin fudhatini ka ammallee dhaga'ini hin jiranii waan jedhu agarsiisa jedhee kaasuu barbaada. Egaa daawwattoota keenya ergaa guyyaa har'aa Yohaannis 1:12 irra isa jiru akkasitiin hirni irratti haasa'aa turreerra. Egaa kana asuma irratti ni goolamna itti aansuudhaan kan isiniif dhiyaatu yookaan akkasumas dorgomtoota koo guyyaa har'aatiif kan dhiyaatu gaaffii isaan mataa isaaniitti dhuunfaatiin deebisan ta'a jechuudha. Innis sekondii 40 kan isiniif kennamu sekondii 40 gidduutti kan isin deebistan ta'a jechuudha. Gaaffiin nama hundumaayyuu garaagarii. Kanaaf mee gamanumaan asiin jalqaba. Luba Baayisaa akkam jirtu? Torban akkam ture mee? Torban gaarii ture. Gaarii ture miti? Hayyee. Egaa gaaffiin itti aanu gaaffiin macaafa qulqulluu akkas jedha. Macaafa qulqulluu keessaa namni maqaan isaa hiika kallattiin afaan Oromoo ta'ee caqasii jedha. Afaan Oromoo kan ta'e hiiki maqaa isaa afaan Oromoo kan ta'e sekondii 40 isiniif kenname yeroon keessan lakkaa'aa jira. Kallattiidhaan hiiki maqaa isaa afaan Oromoo kan ta'e jechuudha. Eeyyee maqichumti mataan isaa hiikni isaa afaan Oromoodha. Maqaadhuma afaan Oromoodha. Yaalaa yeroon keessan xumuramuuf jedha. Mee yaala? Egaa yeroon isin qabdan xumuramee jira. Tolee mana keessaa namni yaalu jira? Tolee? Tola. Tola! Tolaadha. Mee hamilee laannu bira deemnee yaa qaabxii isiniin argachiisu. Tolaadha innis uumamaa 46 lakkoofsa 13 irratti argachuu dandeenya. Aadaa kan jedhus jirti isheen immoo mucaa durbaadha. Uumamaa 4:19 irraati argachuu dandeenya jechuudha. Mee hamilee? Tolee gamanumaan as dhufee jira Damboobee. Eshi baga nagaan nutti. Tolee gaaffii kan itti aanu akkas jedha. Uumama keessaa kan Waaqayyo ogummaan kenninee fi kamii jedha. Uumama keessaa kan Waaqayyo ogummaa hin kennineef kami macaafa qulqulluu keessattis caqasamee kan jiru jechuudha. Injiru kan Waaqayyo ogummaan kennineef. Uumama keessaa jiraata hubannaa kan hin qabne tasuma hubannaa kan hin qabne waa yaadachuu kan hin dandeenye
hubannaa malee akka isheen uumamtee kutaan macaafa qulqulluu kan caqasu hin jiraata. Lubbu qabeeyyii keessaati. Egaa sekoondii 40 cabaarraa gara dhumuuti. Egaa yeroo nati qabdu xumuramee jira tolle. Isin akka fardaaf gaangoon ta'inaayidha. Isaan luugamaan ofitti butan malee hin abboomamanii jira. Hin abboomaman kan jedhu jira garuu isa gararraatti jira ture. Tasuma ogummaa kan hin qabne kutaan macaafa qulqulluu keessaa Iyyoob 39 13 hanga 17tti hin jira seenaan kuni. Uumama keessaa lubbu qabeeyyii keessaa hubannaadhaaf ogummaan kan hin kennamneef tasuma waa kan irraanfatanii guchiidha. Guchiidha Iyyoob irraa argachuu dandeenya. Gamanumaan as dhufee hin jira lubaa baga nagaadhaan dhuftanii. Baga nagaadhaan nu eddan. Hayyee akkas jedha gaaffiin itti aanu. Egaa akkuma isaan gaafatamaa oolan keessanis gaaffiin itti aanu gaaffii sekoondii 40 gidduutti deebisuu qabdanidha. Gaaffichis akkas jedha. Hinaaqooree jechuun enhaaqooree jechuun maal jechuudha? Kutaa macaafa qulqulluu keessaas hiikni isaa maalii eessatti argamaa jedha? Hinaaqooree kan jedhu burqaa nama waaqayyoo kadhata. Burqaa nama waaqayyoo kadhataan fide jechuudha. Hayyee. Abboota firdii boqota Abboota firdii keessatti kan inni argamu deebisanii dhugaadha. Abboota firdii boqonnaa 15 lakkoofsa 19 irratti argama. Hinaaqooree jechuun burqaa kadhataa nama waaqayyoo jechuudha. Irra deebinee hamilee ilaalluuti. Tolee itti aansuudhaan gamana dhufeera soortuu Fiqaaduu. Baga nagaan dhufte. Gaaffiin itti aanu akkas jedha. Noohi yeroo markaba hojjetee keessaaf duuba isaa maaliin duuchee eessatti argamasii jedha? Keessaaf duuba isaa maaliin duuchee? Muka yeroo sana jiruun duuchee. Sirriidha muka yeroo sana jiruun duucha garuu keessumatti kutaa macaafa qulqulluu keessaa iddoo ta'etti Yesuus Kiristoos markaba hojjedhu keessa isaaf duuba isaa immoo kanaan duuchi jedhee waan itti hime tokko qaba. Mee yaala baay'ee salphaadha deebiin kana. Egaa yeroon isin qabdan xumuramee jira. Leeleedhaan duuchee. Egaa yeroo markaba hojjetee keessaaf duuba isaa leeleedhaan duuchi jedhee itti hime kanas uumama boqonnaa 6 lakkoofsa 14 irraati kan nuyi argannu irra deebinee haabilee. Egaan daawwattoota keenya akkuma argaa jirtan gaaffiin keenya gaaffiin dorgaa dorgii guyyaa har'aa gaaffii isaa afuuraa akka kanaatti isin biraan ga'aa jira. Egaa amma gaaffiin itti aanee jiru gaaffii marsaa lammaffaadha. Ammas nu waliin turaan afeerraa keenya. Gamanumaan as dhufeen jira. Luba baayisaa sinisillee waan dubbattan yoo jiraate carraan isiniif kenna. Hunduma duraan dursee waaqayyoon guddaan galateeffadhaa. Hojii waaqayyoo bal'achaa jira bara dhumaa kana keessa seexana qofaa miti hojii isaa babal'isaa kan jiru waaqayyoollee hojjettoota isaa kaasee hojii isaa ittiin hojjechaa jira. Isa kana keessaa TV mo'aa isa jalqabaati. Kanaaf TV mo'aa jireenya mo'ichaaf yeroo jennu hiikaa guddaa of keessaa qaba. Maaliif yoo jenne TV mo'aa waan hunda galeessa of keessaa qaba. Namni bohaaraa sagalee waaqayyoo akka baratu dubbii waaqayyoo akkasuma fayyaa irratti akkasuma beekumsa walii galaa irratti TV hojjetu waan ta'eef TV jiran hunduma keessaa TV adda isa godhudha. Kanaaf hojii namatti jirtan kun hojii baay'ee boonsaadha. Waaqayyoo mul'ata guddaa isiniif kenne dhaloonni ittiin oolaa jira. Kanaaf leensaallee gamanumaan waaqayyoo si eebbisu jechuun barbaada. Kun mul'ata addaati. Bohaaraa sagalee waaqayyoo barachaa aadaa isaa barachaa akkasuma dubbii waaqayyoo qo'achaa namni gara sagalee waaqayyootti gara dubbii waaqayyootti akka hiiku gochaa waan jirtuuf waaqayyoo isaa eebbisuu jechuun barbaada. Gamanumaan daawwattoonni keenyillee TV kana yeroo hundumaa bira dhaabbachuu cimsuu kadhachuu fi nurra jiraataa TV mo'ichaa jireenya mo'ichaatiif TV mo'aa jireenya mo'ichaatiif. Kadhaa eebbifama. Galatoomaa jedha hunda dura waaqaa carraa kana nuu kenne guddoo galateeffachuu barbaada. Itti aansuudhaani qophii dorgaa dorgee kana TV mo'aa irratti nu qopheessitanii
kabajaan kaasitti nu yaantan obboleettiin keenya Leemsaan baay'ee galatoomii jennaan akkasuma isaanillee warra kaameraanii nu cinaa jiranulleen galatoomaa jedhaani hojii jalqaddanii harkaa qaddaan kana hojii bareedaa waan ta'eefi hojii dhalootaa fi hiika gaarii qabu dhalooti waan baay'ee irraa barata waan ta'eefi abbootiin tiyya kaasaa turanii jiran waan ta'eef irra deebi'ee dubbachuun barbaadu waaqayyo si eebbisuuti jabaadha jechuu barbaada. Gamanumaan wanni ani akka dhuunfaa kiyyaatitti waan keessatti argame tokko dubbachuu barbaadu. Wangeela Yohaannis boqonnaa isaa tokkoof lakkoofsa 12 irratti qo'annaa kitaaba qulqulluu kan waliin dabarsine guyyaadhaa keessatti yaadataa warra Kiristoositti amanee fi ijoollee Waaqayyo akka jedhamanii yaamamanuuf aangoon kennamee jiraafi jedha. Nuti warri Kiristoositti amanne warri Kiristoos duukaa deemnu warri hojii Kiristoos hojjennu dhalooti amma lafarra jirru akka Kiristoosiif ta'utti akka tajaajilu kaasuu barbaada. Wantoota baay'ee dhaggaarra nami akka namaaf mijatutti lallabaa jira, akka namaaf mijatutti faarfataa jira. Tajaajili nuti tajaajilu namaaf adoontiin ka Kiristoos waan ta'eef hojii nuti hojjennu kamiyyuu ulfina Gooftaa waan mul'isuu fi akka wangeela Kiristoosiitti akka tajaajilu dandeenyu Waaqayyo nu gargaaruuti nutillee kanarratti haa hojjennuuti waan jedhu kaasuu barbaada. Warri Kiristoos fayyisaa ta'uu isaan fudhatin immoo gara Kiristoosiitti akka deebinuu fi jaalalaan gaafachuu barbaada. Maaf yeroo nuti keessa jirulleen yeroo Gooftaan keenya Yesuus Kiristoositti deebi'uu fi gara keenya dhiyaatee jiru waan ta'eef jedha. Galatooma eebbifamaa. Egaan daawwattoota keenya turtii yeroo muraasa booddee walitti deebinee jirra. Gamanumaan amma itti aansuudhaan dorgomtoota koo guyyaa har'aatiif kan dhiyaatu gaaffiiwwan aadaadha. Gaaffii aadaa kana keessa kan jirus gaaffii hibboodhaaf mammaaksaa ta'a jechuudha. Ammas irra deebi'uudhaan baga nagaadhaan dhuftanii. Baga nagaan nu heddan. Tole egaa gaaffiin keenya gaaffii marsaa lammaffaa gaaffiiwwan aadaati. Isaan keessaa gaaffii hibboodhaaf gaaffii mammaaksaati. Akkamii hibboof mammaaksa irratti jirtu jajjabaattu? Gaaffii cimaadha. Tole egaa daawwattoota keenya akkuma beekamu Oromoon akkuma jedhu haasaan mammaaksa malee fi ittoon soogidda malee hin mi'aawu. Akkuma jedhamu guyyaa har'aas mammaaksa qabannee dhufnee jirra jechuudha. Gamanumaanii mammaaksa keenya akkuma isa jalqabaa kan isin deebisuu maltan sekondii 40 gidduutti jechuudha. Kanaaf as luba shumataarraan jalqabaa jechuudha. Tole akkas jedha. Namni gurraachi jiilchee bakka duwwaa jedha. Namni gurraachi jiilchee guyyaa baqata. Guyyaa baqataa mini itti dhufaa jirtu guyyaa mini kan baqatu hin baqataa qaba garuu. Namni gurraachi jiilchee guyyaan immoo ifa dhaka. Kanaaf maasatti baqata gurraachan fakkaatu. Waan gurraacha fakkaatu mee yaala? Bofa baqata. Bofa miti bofis gurraacha ta'uu dhiisuu danda'a hundi. Namni gurraachi jiilchee bakka duwwaa baqata. Namni gurraachi jiilchee lafa duwwaa baqata. Lafa duwwaa baqataa miti yaala? All right. Egaa yeroon isin qabdan xumurameera. Mana keessaa namni yaalu jira? Dukkana baqata. Dukkana baqataa miti. Dukkana baqataa miti mammaaksi sirrii isaa tokko jira mammaaksa baay'ee nama bohaarsa. Egaa akkas jedha yeroo keenya wajjin deemuudhaaf namni gurraachi jiilchee gufuu gubataa baqataa. Namni gurraachi jiilchee gufuu gubataa baqataadha. Tole gamanumaan soortuuf qaaduu gara keessan dhufeen jira. Gaaffiin itti aanu akkas jedha. Egaan keessanis illee akkuma kana gaaffii isin sekondii 40 gidduutti deebisuu maltanidha. Mammaaksaan isiniif jalqabu itti guuttu jechuudha. Akkas jedha. Sangaan biyya ofiitti bookkisuu bakka duwwaa jedha. Biyya Ormaatti. Biyya Ormaatti. Sangaan biyya ofiitti bookkisuu biyya Ormaatti hin baroodu. Lakkii mammaaksa guutuusaa mammaaksa sirrii tokkoon. Egaa yeroon keessan lakkaa jira ariifachiisaa. Sangaan biyya ofiitti bookkisuu yookaan baroodu bakka duwwaa jedha.
Yaala yeroon keessan xumuramaa jirti. Egaa yeroon isin qabdan xumuramee jira. Hayyee mana keessaa isaan. Biyya ormaatti hin marrata. Biyya ormaatti hin marrata. Akkas jedha sangaan biyya ofiitti bookkisu biyya ormaatti ni marrata jedha. Tolee gara kana dhufee hin jira Damboobee. Keellee akkasuma mammaaksa sekoondii 40 gidduutti kanatti deebisuu maltu. Qalbii malee bakka duwwaa jedha. Qalbii malee jedhee itti fufa bakka duwwaa jedhee mammaaksitiin gabaabduudha. Qalbii malee bakka duwwaa. Hin maraatan. Hin maraatanu miti. Miti qalbii malee hin maraatanu miti. Qalbii malee qalbii malee hin maraatanu miti. Qalbii malee bakka duwwaa jedha. Qalbii malee wanti qalbii malee hin hojjenne tokko maayini. Egaa yeroo natti qabdu hin xumurame. Tole. Qalbii malee iji hin argu. Lubii baayisaa hin danda'amne egaa qabamu garuu egaa maal godha? Qalbii malee iji hin argu ture hin maraatanidha. Tole egaa itti aansuudhaan gara kana dhufee hin jira. Inni itti aanullee akkuma kana mammaaksatti guutuudha. Innis akkasuma sekoondii 40 gidduutti kan isin deebistanii. Alagaa fi dukkanatti bakka duwwaa jedha. Hin adeemanii hojii waan wal fakkaatu mee? Alagaa fi dukkanatti maaliin godhan? Dhoksaa fi hin himatanii citee ofii. Dhoksaa fi hin himatanii miti. Hin amananii. Hin amananii miti mee wanta argaa wajjin wal argatu. Hin arganii. Mee kana fooyyeffadhaati. Hin ergatanii. Hin ergatanii miti. Dukkanaama fakkeenyaaf arguudhaaf maaliin godhan yaalamu miti arguudhaaf dukkana. Hin ilaalanii. Hin ilaalamu hin hubatanii. Hin hubatanii miti mee yaalaa irra deebi'aa yeroon keessan xumuramaa. Alagaa fi. Alagaaf dukkanatti bakka duwwaa hin godhanidha. Egaa yeroon isin qabdan xumurame namni yaalu jira? Kooluun galanii. Kooluun galanii miti. Egaa alagaaf dukkanatti ija hin baasanii. Tolee egaa daawwattoota keenya ammas itti aansuudhaan kan dhiyaatu dorgomtoota guyyaa har'aatiif gaaffii hibboodha. Silaasiin jalqabee amma gamanumaan asitti jalqabuu kooti. Hibboo. Hibbisi. Hibbisi. Iddoo kan hibba akkas hibbisiinis jira sirriidha iyyee. Tolee akkas jedha. Hinumansi dhiqaa maaf daalachooftaa jedha. Hinumansi dhiqaa maaliif daalachooftaa? Maaliif daalachooftaa? Qoda bukoo. Qoda bukoo. Hin danda'amne asii mammaaksaa fi boorratti waa gaaffii aadaa irratti mee amali laannu bira deemne. Jaarsanni guddisee abbaan koo jaarsa. Tolee jaallannaa baay'ee namatti tola. Gamanumaan damboo bas dhufeera. Akkuma kanaatis sekoondii 40 gidduutti kan itti deebisuu qabdu. Hibboo. Hibiifi. Karaarra teessee qullubbii qolattii jedha. Karaa teessee qullubbii qolattii. Karaarra teettee Qullubbii qolattii. qullubbii qoratti. Qolattii yookaan Qolat- qunciftii jechuu barbaadate. Qunciftii, Ala galti moo mana galti? Ala galti. Manas galuu dandeessi. Baay'inaan garuu ala galti dirreerra. Muran dhiiddi. Muran dhiiddu. Katamaan baati. Katamaa hin baatu. Katamaa hin baatu. Karaarra teettee Qullubbii qolattii. hantuuta. Hantuuta miti lubbu qabee. Hantuuta miti. Egaa yeroo nati qabdu ni xumurame karaarra teessee qullubbii qolattii. Egaa hibboof mammaaksii yeroo baay'ee kallattii miti. Waa biraadha waa biraa ibsu miti re. Karaarra taa'ee wanti yeroo baay'ee waa namarraa quncisu maa'inni. Gufuu. Gufuudha egaa deebiinsaa. Tolee itti aansuudhaan as dhufee hin jira. Soortuu Fiqaaduu sin bira dhufee hin jira. Baga nagaan dhufte. Tolee akkas jedha hibboo
Ani ergaan naqaa ati eessa dhaqxaa? Gaaddiddu. Gaaddiddu. Ani ergaan naqaa ati eessa dhaqxa kan jedhuuf gaaddidduudha irra deebinee hamilee ilaalluuti. Tole luba shumataas deebiin jira. Akkuma kana isinis illee sekondii 40 gidduutti kan isin deebisuu maltanii hibboo. Obboon cimaa bullukkoo uffatee rafeedha. Obbo cimaan bullukkoo uffatee rafe. Eeyyee. Du'a. Du'a miti. Hirriba. Lubbu qabeessa miti wanti sun. Qabeessa miti. Eeyyee. Qawwee. Achi bullukkoon sun gaafa irraa kee garuu cimaadha wantichi. Qawwee. Qawwee miti. Ibidda. Ibidda. Egaa sa'aatii dhumaatti argattan iddootti yeroon keessan dhumuu fedhutti obbo cimaan bullukkoo uffatee rafee kan jedhuu fi dibaa ibiddaati. Egaan kabajamuuf jaallatamoo hordoftoota sagantaalee TV mo'aa sagantaan dorgaa dorgee guyyaa har'aa tokko lama sadi jedhee akkuma isin bira ga'aa jirutti jira. Maarree egaa gaaffiiwwan aadaadhaa fi gaaffii macaafa qulqulluu wal gaafachaa dhufneerraa gaaffiin aadaa yookaan gaaffiin marsaa lammaffaa kana fakkaata ture. Gaaffiiwwan kanarraati irraa barachaa ittiin bohaaraa akka turtan abdii guddaan qaba. Ammas nu waliin turaan afeerraa keenya. Egaan turtii yeroo muraasaa booddee walitti deebinee jira daawwattoota keenya amma itti aansuudhaan gaaffiin marsaa sadaffaa dorgomtoota guyyaa har'aatiif dhiyaatu akkuma yeroo kaan beekamu gaaffiin asiitii dhiyaatuuf gaaffiin marsaa sadaffaa gara gaaffii afuraatti deebi'ee jira jechuudha. Innis gaaffii afuraa akka sallaa sammuu keessaa kan deebisan otoo hin taane waraqaa deebii qabu harka isaaniirraa kan isaan qaban gaaffii asii gaafatamuuf waraqaa sanarraa ilaalanii kan isaan deebisan ta'a jechuudha. Egaan dorgomtoota guyyaa har'aa akkuma amma ibsee ka'ee gaaffiin marsaa itti aanu gaaffii macaafa qulqulluudha. Innis deebisaan isiniif kenna deebisaa harka keessan keessaa qabdu filachuudhaan deebistuu jechuudha. Yesuus kana Waaqayyo du'aa kaaseera. Nus hundumti keenya isa kanaaf dhugaa baatudha. Ingaasaa ka warroon Ingaasin ol kaasaa taane kan jiru Simoon Phexros deebisee ati masiicha ilma Waaqayyoo jiraataati jedhe. Namni amanee namni cuubames hin fayya. Namni hin amanne garuu Yesuus tiksee gaariin ana tikseen gaariin egaan irra deebi'ee dubbachuudhaaf Yesuus kana Waaqayyo du'aa kaaseera. Nus hundumti keenya isa kanaaf dhugaa baatudha kan jedhuuf hojii ergamootaa 2:32dha. Simoon Phexros deebisee ati masiicha ilma Waaqayyoo isa jiraataati jedhe. Maatiyos 16:16dha. Namni amanee namni cuubames hin fayya. Namni hin amanne garuu ittiin faradama kan jedhuuf Maarqos 16:16 irra jirudha. Yesuus tikseen gaariin ana tikseen gaariin lubbuu isaa hooltasaaf hin kenna kan jedhes immoo Yohaannis 10:11 irratti argama jechuudha. Mee irra deebi'uudhaan gara dhumaatti asiitiin jalqaba daawwattoota TV mo'aas ta'ee dhaamsa biraan ga'uu barbaadan yookaan ergaa daawwattoota keenyaaf qabdan sagaleen kun hin fayyada kana yoon haasa'ee itti biraan ga'ee dhageessisee ergaan kun hin fayyada jettanii kan yaaddan yoo jiraate carraan isiniif kenna soortuu fiqaadurraan jalqaba yeroo muraasa fayyadamaati dhaamsa qabdan daawwattoota keenya biraan ga'a. Jalqaba irratti carraa kana TV mo'anuuf kennu isaatiif guddaa galateeffannaa. Waan hundumarra caalaa yeroo ammaa kana barri nuyi amma keessa jirru bara akka sagalee Waaqayyoo jedhutti gara dhumaatti deemaa jiru waan ta'eef namni hundumtuu dhufaatii Gooftaa Yesuus Kiristoosiin of qopheessuudhaani dhufaatii Gooftaa Yesuus Kiristoosiif of qopheessuudhaan Gooftaa Yesuus Kiristoosiin eeggachuun akka irra jiru ergaa koo dabarsuun barbaada. Namni jiraatee tajaajilee waaqeffatee garuu dhumarratti jireenya isaa daandii Waaqayyoo irratti barbaadu irraa dhibee jireenyatti waamame hanqatee akka hin hafne jireenya isaa isatti waamame sana bira ga'uu akka maluuf namni hundumtuu yeroo kamirrayyuu caalaa gara Waaqayyootti siquu akka qabu ergaa koo dabarsuun barbaada. TV mo'aas akkuma amma qabatee jiru kana gaaffii nuyi amma itti hirmaanne illee gaaffii sagalee Waaqayyoo nama yaadachiisu
jalqabarratti kan irratti mareenillee sagalee waaqayyoo kan nama yaadachiisu waan ta'eef waan sagalee waaqayyootiif waan hafuuraatiin wal qabatu kana dhaggeeffattooti warri daawwatanis akka hubannoo argatan warri dhufanii hirmaatanillee akka jajjabaatan kan godhudha. Aadaa ilaalchisee gaaffiin ka'aa turellee namni waan jireenya hawaasummaa isaa keessa jiru akka hubatu kan taasisu waan ta'eef kana jajjabeessee akka itti fufu ergaa akkasumaan dabarsuu barbaada. Hayyee gaasinis galatoomaa ulfaadhaa isiniin jenna. Gamanumaan isinis lubishuu mataa ergaa qabdan akka dabarfattaniif carraan isiniif kenna. Ani baay'ee galatoomaa jechuun barbaada TV Mo'aatiin. Baay'ee ani yeroo mara nan hirmaadha. Daawwattoota keessa warra hirmaatan keessaa tokkodha. Kanaaf baay'een itti gammada, baay'een itti bohaara. Namoonni baay'eenis kanatti akka gammadaa jiran baay'een itti amana. TV Mo'aa kaayyoo tokko duwwaa hin qabu jedhee yaada. Kaayyoo waliigalaa qaba. Uummanni akka inni itti bohaaraa ilaalu, dhaloota kan barsiisu, aadaa wajjin kan wal qabatee jiru, mammaasii aadaa wajjin kan wal qabatee jiru, namni hundinuu utuu hin dadhabin, utuu immoo hin nuffin akka irraa hirmaatu gochaa waan jiruuf hangamuma kanaan galatoomaa itti hafuufu jechuun barbaada. Isininis warra afeerraa kanarra nuu gootaniin baay'ee isin galateeffachaa. TV Mo'aa kana dhaloonni maalirraa baraa isa jedhu yoon yaade dhaloonni waa tokko lama duwwaa jechuun danda'u waan mararraa baraa aadaa irraa baraa aadaa irraanfatee yaadata. Anumti mataan koo har'a waa'ee yaadadhe waan hin qabuuf dhaloonni akka inni kana yaadatu abdii guddaan qaba. Kanaaf daawwattoonni illee itti fufanii ilaaluu akka danda'an warri hin ilaalle illee ilaaluu akka danda'an keessumaa immoo hojii hafuuraa irratti xiyyeeffannaadhaan godhaa waan jiruuf qo'annaa matsaafaa kana namni akka salphaatti ilaala malee akka inni yaadatu godhaa waan jiruuf uummanni kanaa baay'ee duukaa bu'ee akka inni ilaalaa jiru akka inni fudhataa jiru duukaa immoo irratti akka hojjetu jechuun barbaada. Yeroo ammaa kana immoo namni hundinuu kana duwwaa utuu hin ta'in qo'annaa matsaafaa waaqayyoon kadhachuu baraamaa kanarra immoo namni golgaa waaqayyoo jala jiraachuudhaan baraamaa kana mo'atee isa kanarra darbee immoo biyyaafis naannoofis ofiifis kadhatee isa qabatu immoo akka inni cimsu dhaloota kanaaf ergaa koo dabarsuun barbaada. Waaqayyo isin haa eebbisu. Hayyee galatoomaa ulfaadhaa. Egaan daawwattoota keenya sagantaan qophii dorgaa dorgee guyyaa har'aa gara xumuraa ga'eera. Sagantaa keenya akkuma argitan gaaffii marsaa sadaffaa fixnee jirra. Gaaffii guyyaa har'aa egaa irratti hirmaachaa deebisaa jiru. Guyyaa har'aa keessatti qabxii wal fakkaataa galmeessuudhaan tokkoffaarra kan jiran namoota lamadha. Isaanis luba shumataadha jechuudha. Hayyee. Itti aansee qabxii wal fakkaataadhaan gara dhumaarraatti tokkoffaarra kan dhufanii qabxii wal qixxeedhaan tokkoffaarra kan jiranii soortuu fiqaaduudha. Hamilee galatooma. Itti aansee egaa gaaffiiwwan baay'ee deebisaa turaniiru. Saffisa irratti natti fakkaata kan caalaman saffisa waraqaa kaasanii deebisuu irrattidha. Lammaffaarra kan jiranii qabxii itti aanu kan galmeessisanii luba baay'isaadha jechuudha. Isaan tullee tokkoffaa bu'uu qaba ture. Mammaaksa baay'ee deebisaa oolan. Nooraa. Itti aansee kan jirru dargaggoo Damboobeedha jechuudha. Tolee. Egaan kabajamtoota daawwattoota sagantaalee TV Mo'aa qophiin keenya sagantaan dorgaa dorgee guyyaa har'aa kana fakkaata ture. Maarree egaa sagantaan keenya guyyaa har'aa goolabee jira. Qopheessituun sagantaa kanaa ana leensaa ta'innaati. Ogeessi kaameraa na waliin ture Sooressaa Cimdeessaadha. Torban deebinee sagantaaf keessummaa haaraadhaan haga walitti deebinutti nagaadhaan nuuf tura.